namni viidiyoo kana dhaggeeffatu hamma dhumaatti dhaggeeffadhu jechuudha. Keessumaa biyya Arabaa kan jiraatu jechuudha. Du'a sareen duutu akka hin duune jechuudha. Amma wanti ta'aa jiru dhugaa rabbii wanta gurra namaatti hin tolle, wanta ilmoo namaa irratti hin raawwatamne jechuudha. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti namoota mudannoo garaagaraa qaban, namoota mudannoo garaagaraatiin miidhamanii jireenya isaanii miidhama keessa kan galanii lubbuu isaaniillee kan baasan hedduu isaaniitu jiru, hedduu isaaniitu dubbatama, hedduu isaaniitti kan barsiifamus jechuudha. Garuu jechuudha namoonni miira sana keessa jirani namoota hubachuutii hin danda'an jechuudha. Kanaaf namoonni yaada akkasii illee of keessaa qabdan jechuudha. Gadi dhaabattanii jechuudha sammuu keessan tasgabbeessitanii viidiyoo kana dhaggeeffattanii ofii keessanitti akka deebitanii barbaada. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galandaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Ammallee lafa jirtanitti nagaa ta'aadha. Lafa abbaan of eegutti abbaatu of eega. Lafa abbaan of eegu hin dandeenye iddoo humna isaatii ol ta'etti immoo waaqayyoodha jechuudha kan nama eeguu danda'u. Maaliif waaqayyoo na eega jedhanii deemanii daandii bineensarra hin rafan jechuudha. Yoo deemanii waaqayyootu na eega jedhanii daandii bineensarra kan hin rafu ta'e bineensi nama nyaachuusaa amansiisadha jechuudha. Obboloota koo jechuudha yeroo baay'ee jechuudha keessumaa shamarran biyya Arabaa keessa jiraattanii hojiidhaaf biyyaa kan baatanii irra deebiidhaan jechuudha baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti hin barsiifama jechuudha. Wantoota akkanaatiin akka hin shawwadamne namoonni jechuudha miidhama akkasii keessa illee galanii onlaayinii kanarratti ba'anii yeroo isaan mudannoo isaanii dubbatanii yeroo isaan imimmaan isaanii dhangalaasanii argaa oolla jechuudha. Garuu isa kana amma dhannee keessa seennee nurra ga'utti maaliifi hamanneetoo jechuudha. Maaliif irraa barachuutii dadhabna? Wanti guddaan na dhibe jechuudha. Mucayyoo jechuudha biyya Arabaa kan turte waggaa dheeraadhaaf dargaggeessa tokko wajjin jechuudha. Inni Itoophiyaa jira, isheen biyya Arabaa jirti. Yeroo dheeraadhaaf wal jaalatanii ji'oota ja'a jechuudha kan isaan waliin turanii. Haa ta'u iyyuu malee jechuudha dhimma gaa'ilaatiif wal wajjin mariidhaa fi maal gootee maatii ishii dhoksitee jechuudha isa biratti jechuudha jaalalaan jechuudha kan ishiin gara isaa dhaqxe jechuudha jaalalaan itti fakkeessee isa bira boqottee maatii biratti akka galtu bakka jaalala isaanii sana jechuudha dafanii wal arguu akka qaban jechuudha kan inni amansiise. Sana booddee mucayyoon maatii ishiitti otoo hin himin dargaggeessa ji'oota jechuudha ja'aaf wal wajjin haasaa gaa'ilaa taasisan turan kana bira hin deemtee galte jechuudha. Gaafa galtu maal godhe inni mucayyoo kana jechuudha wanti ishiin qabdu hunduma isaa jechuudha ariikaa fudhate jechuudha. Mana kireeffatee jira. Mana kireeffatee jiru sana otoo jechuudha maatiin mana kireessaniif sun hin argin mucayyoo dhoksaadhaan achi seensisee mucayyoo hin ajjeesee waarrateeyyuu maal godhe mucayyoo kana jechuudha akka namni tokkollee arguu hin dandeenyetti madaabaraa yookiis immoo jechuudha waaroodhaan jechuudha kan inni mareetu mana sana keessa dhoksee duuban balbala itti qollofuudhaan waraqaa isaallee namoonni jechuudha akka irratti beekuu hin dandeenye seera jalaallee akka ba'uu danda'utti waraqaa jechuudha warra mana kireeffatee bira taa'u sanaan waraqaan isaa na jalaa bade jechuudha kan isaan biraa qabu malaan harkaa fudhatee hin ba'e jechuudha. Sana booddee balballi qulfii ture. Mucayyoon jechuudha reeffi ishii jechuudha yeroo dhaqee too'i foolii godhate jechuudha. Foolii godhatee warri mana kireessa sun foolii sun gaafatti dhufu waajjira foolisii deemanii foolisiidhaan hin beeksisanii gaafa foolisiin dhufee balbala sana qulfii isaa kutee seenu mucayyoo jechuudha qaamni ishiillee eenyu akka taate maalummaa ishii hin beekamu jechuudha jijjiiramteerti. Mucayyoon torbee tokko jechuudha kan ishiin ajjeefamtee achi keessa turte jechuudha. Eenyu akka taate hin beekamu. Sana booddee maal godhee waajjirri poolisii mucaa kana gara baankii jechuudha yeroo inni maatii bira jiraachaa ture sana kiraayii kaffalee too'i karaa inni ittiin wanyu jechuudha birrii kiraayii kaffalee sana riisiitii sana deemanii qorannoo taasisan jechuudha. Qorannoo taasisanii isumayyuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf irraa hin fagaanne jechuudha. Iddoodhuma mana kireeffatee jiru sana xiqquma jechuudha alfaaltii gadi qaxxaamuree dhiyeenyatti jechuudha kan inni mana kiraa fudhatee akkasuma immoo mana bunaa taa'ee bashannanuusaa kan itti fufe ilmoo namaa ajjeesee mana keessa kaa'ee jechuudha.
wanti ishiin qabdu hunduma isaayyuu saamee jechuudha reeffa mana kaa'ee sana booddee to'annoo seeraa jala galee amma jechuudha akkamittiin micayyoo kana ajjeesuu akka danda'e akkamittiin micayyoo sana achi akka fide yeroo jaalalaa akkamii akka waliin turani muluu isaayyuu jechuudha yeroo wanyoodha jechuudha qorannaa poolisiitiin uummata fuulduratti ba'ee ibsa yeroo godhu beeksisaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti beeksisaa jiru jechuudha. Namoonni argitaniirtu waan ta'eef iyyuu kana keessatti uummanni immoo suurri isaallee akka gadi hin dhiifamne nuuf ajjeefamuu qaba kan jedhan uummanni naannoo sana akka jiranitti yaa'anii to'ii dubbachaa jiru jechuudha. Akkasuma immoo micayyoon jechuudha eenyu akka ishiin taate hin beekamu. Maatii ishii micayyoon keenya biyya harabaa nuuf jirti ganaa nuuf galti yookaan immoo hoollaan irraa illee dhabamte jechuutii danda'u yookaan maaliif badde jechuutii danda'u. Micayyoo isaanii garuu duutee jirti jechuudha. Eessatti akka duutee jiraattee ishii wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Egaa obboloota koo amma yoomitti jechuudha kan nuti gowwomnu nama hin beekne tokko hammamitti jechuudha. Amma yoo jaalanne iyyuu maal laata jennee maatii keenya biraa baane dhiifne tooyi jaalalaan nama hin beekne gowwomsanillee gara hin taanetti deemna. Dhugumaan namni akkasii jireenya nuuf ta'a. Namni nu jaalatu tokko obboloota koo kabaja nuuf qaba jechuudha. Sammuu keenya nuuf eega maatii nuti jechuudha yeroo dheeraadhaaf jechuudha biraa baanetu kan turre akka nuti maatii keenya bira deemne jechuudha maatii keenya yaaddoo isaanii baafneetu sammuu keenya tasgabbeessine waa'ee jiruuf jireenya keenya gara fuulduraa isa wajjin mari'annu barbaada malee maatii keenya yeroo dheeraadhaaf jechuudha biraa baanee yaanni keenya jechuudha hundumtiyyuu biratti hiramee rarra'u kana dhiisii tokkotu na bira gisiin hin jiru jechuudha. Dhugumayyuu dhiirri si jaallatu si aadaa bakka kee bu'ee bakka jechuudha isatti akka badu barbaada malee sitti akka badu hin barbaadu jechuudha. Fedha isaa qofa otoo hin taane fedha keessiif eega jechuudha. Obboloota koo maaliif gowwomna amma yoomitti gowwomna? Okay ollaan irra hin jaalattan miti hiree waaqayyoo eessaa akka namaaf kennamu hin beekamu jechuudha. Maaliif kabaja keenya maaliif wallaalla? Amma mucayyoon kun du'a sareeti jechuudha kan isheen duute. In ajjeefamtee warratteeyyuu gasaadhaan kan ishiin mana keessa marmaramtee wamte reeffi ishiiyyuu achi keessatti tortoree achi keessatti xiraa'ee amma immoo maatii ishiillee garaa kutatanii micayyoon keenya duutee bakka akkasii jirti bakka akkasii hin jirtu jedhanii wanni isaan garaa kutatanii hin jiru. Umurii isaanii guutuu micayyoo isaaniiti jechuudha kan isaan eegaa jiraatan jechuudha. Keessumaa armeeshi bara lafa kanarra jiraattu hundumatti gubachaa karaa eegaa kan ishiin haftu jechuudha. Maaliif shawwadamna amma yoomitti obboloota koo yoo jechuudha kaayyoodha abbaane miti karoora abbaane miti biyya keenya eeruma barbaanna yoo ta'e inni nu jaalatu jechuudha karaa seera qabeessa karaa maatii keenyatiin dhufee nu haa fuudhu jechuudha. Amma yoomitti kan nuti akkasitti jechuudha karaa irratti jechuudha lubbuu keenya aarsaa kan goonu dafqa keenya aarsaa kan goonu amma yoomitti kan maatii keenya salphifnu amma yoomitti maatii keenya kan karaa eegsifnu. Maali obboloota koo dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf onlaayinii kanarratti karaa adda addaatiin jechuudha barumsi kennama. Iddoon taanitti yeroo keessaniif fixinaa namoota barumsa kennan muuxannoo garaagaraa kan qaban irra seenatoo dhaggeeffadhaa irraa baradhaa karaa amantii keessan cibsadhaa maal taatan jireenya akkanaa jireenya isiniif hin ta'u obboloota koo. Maatii keessanitti galaa boqodhaa sana booddee hiriyoota keessa fudhadhaatu gara bakka nama jaalatta sana dhaqaa kophaa keessanii yoo amantanii dhaqina bara kana jechuudha. Namni kinoo namummaa keessa ba'ee bifa bineensaa uffatee nama nyaachaa oola jechuudha. Isumayyuu nama najjeesi jedhee tollee dirriq hin jenne bashannana isaa iddoo buna taa'ee dhuguu achi baacuu maal isaa itti fufee jira jechuudha mucaan kun. Akkamitti jechuudha namni akkamitti jechuudha utoo ilmoo dubaraa jechuudha godhachuutii danda'u obboleettii dubaraa oduu qabaa'u utoo dubartii irraa dhalatee jiru akkamitti haadha isaatirratti jechuudha ammeenya ammana ga'u kana akkamitti raawwata yeroo gabaabduudhaaf jedhee dhalli namaa maaliif akka bineensa ta'e hin beeku jechuudha. Biyya lafa kanarra dhugaa waaqayyoo yoo namaaf guutes yoo namaaf guutuu baates yoo argatanis yoo dhabanis umurii keenya sana jechuudha eegganneetuma deemna biyya lafa kanarra. Ammeenyi nuti hojjennu kun jechuudha haadhoo keenya duratti dabarsinee kennine haadhoo keenya ajjeefne jechuudha borutti naanna'ee dhufeetoo jechuudha. Jireenya biyya lafaarrattis dhiibbaa nurratti qaba. Jireenya biyya waaqarrattis yookiis immoo rabbi uumaa keenya fuuldurattis wanta nu gaafachiisu qaba jireenya nuuf laatu jechuudha. Maaliif bu'aa yeroo muraasaatiif jenne wanta guddaa maaliif of jala balleessina obboloota koo?
adaraa keessan uumaa keessa sodaadhaa, uumaa keessa hin gaddisiisnaa. Keessumaa jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti dhugaa rabbii dachee ishii abaarramteerti jechuudha sababa dhalootaatiin jechuudha. Kaan dhiiga walii lolaase, kaan kinoo walii qalee walajjeese jechuudha kallattii garaagaraatiin. Dhiiruma jechuudha dhiiruma kootu maatii kee dhiisii na biratti boqodhuu darbii kootu wal argina dura siniin jedhu jechuudha. Dhugaa rabbii wal bartanii ollanii dhalsaa ta'uu qaamumaaniyyuu wal beekaa maaliif kaadhima keessanii ta'in isa maatiin keessan beekeeyyuu jechuudha. Dhugaa waaqayyo ture jedhina isa wallaan immoo bilooka ofirraa godha. Ati dhirsa hin dhabdu jechuudha. Maali ijoollee dhugaa waaqayyo kan waaqayyo namaaf qopheesse dhabuu maaliif shawwadamne jechuudha. Maaliif waan borii keenya irratti miidhaa qabu maaliif wallaalla. Abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Dhiirri kamiyyuu nama kabaja qabu kan inni jaallatu inni jireenyaaf si barbaadu inni bultiidhaaf si barbaadu jechuudha. Isa sammuu keessiif eegu isa miira keessiif eegu jechuudha. Isa fedhii isaa qofa bakka wanni nani ta'e qofti haa ta'u jedhu miti jechuudha. Siif yaada jechuudha. Ati haadha ijoollee isaa boruuti, haadha manaa isaa boruuti, ati kabaja isaa boruuti jechuudha. Garuu dhiirri dhimma kee boruutti hin qabne har'a jechuudha si salphisuudhaaf waan meeqa sitti fakkeessa jechuudha. Eenyuyyuu sin jibba jechaatu gara kee dhufu jechuudha. Afaan mi'eeffatee jaalala sitti fakkeessee nama siif dhimmu fakkaatee fira kee fakkaatee sitti dhufeetu si miidha jechuudha. Kanaaf obboloota koo shamarranii jireenya keenya jechuudha tokkicha darbeera taanaan deebisnee homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef dursinee ofaa eegnu siniin jedha. Dogoggorri yoo jiraatee fi asumaan na hoof galchaa jechaa viidiyoo kana yoo jaalattan hiriyoota keessaniif sheer godhaadha irraa baradhaadha akkasuma immoo laayik gochuudhaan yaada qabdan immoo naaf qoodaa siniin jedha. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja siniin jedha obboloota koo ani obboleettii keessan kennaadha. Viidiyoo biraatiin hamma deebinee wal arginutti nagaan naa tura waaqayyo sanaa eeguu isinis amma dandeessanitti hin gowwoomfaminaa bara keenya hundumayyuu siniin jedha. Of eeggadhaa jabaadhatoo turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay baay.